Har'a immoo akkamitti maqaa keenya jijjiirachuu akka dandeenyu yookiin immoo maqaan nuti achirratti moggaafanne sun nuuf hin ta'u yoo ta'e maqaa keenya akkamitti akka sirreeffachuu dandeenyu kan isinitti agarsiisu ta'a. Maqaa keenya sirreeffachuudhaaf jalqaba irratti maal godhuu qabna? Mee mana asirra jiru kana dhufnee gara gadiitti tiippii addaa tokko isinii kenna. Namoottan akkaataa itti fooloo salphaan argannu kun add asuma biratti suggestion friend kan jedhu suggest friend kan jedhu kana bira ni dhufnaa. Namoottan karaa salphaan fooloo godhan jechuudha. Add kan jedhu kana tuqna callisneetumaan namoottan add goona. Isin hanga dandeessan add godhaa. Namoonni yeroo arganitti isinii deebisan. Namoonni argitan immoo adii daddaffiidhaan deebisaa. Akkuma adii deebistanii iddoo gara olii kana dhuftanii notification yeroo tuqxan namoottan fooloo isin godhanii fi fooloo isinii deebisan salphumatti argattu. Inni kun activityidha. Inni kun immoo tiyyuu maal inni namoottan fooloo isin godhan accept kan gootan jechuudha. Kun as biratti. Anamma namoottan kanneen hunda isaanii maal godha jechuudha. Salphumatti accept godhee deebisaaf kun argitanii. Kuni tiippiidha jechuudha. Wanti garana dhufneef fooloo nama nu godhe fooloo deebisuu qofaaf osoo hin ta'in viidiyoo kanarratti mata dureen isinii qabadhee dhufe maqaa akkamitti jijjiirachuu dandeenya kan jedhu. Kottaa maqaa akkaataa itti jijjiirattan isinitti agarsiisa. Kun profaayila keenya gara gadiitti profaayilni tuqna. Harka mirgaa gara gajjallaatti jechuudha. Sana booda edit profile kan jedhu bira dhufna. Edit profaayilicha keenya gachuu kaafna yookiin immoo gadi tuqna. Erga isatti buunee booda maqaan nuti jalqaba moggaafanne maqaa nuuf hin taane yoo ta'e maqaan nuti moggaafanne kuni maqaa nu hin madaalle yoo ta'e fakkeenyas bira dhufee isinitti agarsiisa. Maqaan jalqabaa eenyu jedha ture? Harboor kee jedha ture. Kee kan jedhu maqaa abbaa, harboor kan jedhu kan kooti. Asitti maal godhan amma? Harboor jedheeni ka'ee isuma kanarratti yoo barbaachisaa ta'e miidiyaa jedhaan. Inni dhumaa mootiyyuu network. Amma maqaa kana jijjiiradhee jira jechuudhaan. Kana booda maqaan kiyya asirratti kan ta'u harboor miidiyaa network ta'a jechuudha. Username kiyya hoo maal ta'a laata? Harboor miidiyaa network. Miidiyaa network. Ni dheerate naan jedhee salphumatti gabaabsullee ni danda'a jechuudha. Isa kana maal jedhee gabaabsaa harboor miidiyaa irratti dhiisuu danda'a. Haala kanaan sirreeffachuu dandeenya jechuudha. Maqaa keenya salphumatti. Mee amma update goonee haa ilaallu. Wanti dabalata asirratti sirreessinu hin jiru waan ta'eef akkaawuntiin kun akkaawuntiidhuma isin irratti barsiisuudhaaf bane waan ta'eef wantoottan dabalata asirratti barbaachisu saalli kee maalii yoo dhiira ta'e dhiira yoo azarsi ta'e azarsi jennaani haala kanaan guunnaa lookeeshinii kenneen guunnaa siitii kenneen guunnaa kunniin sa'aatii haala barbaachisoo ta'een guuttadhaa isin intarastii kan irratti gootu maal irrattidha hundumaayyuu aad godhaa dabalata illee barbaaddan as tuqxaniitti dabaltu updates kan jedhu kana gajjallarra kan jiru kana tuqna jechuudha. Sana booda update akkuma godheen maal jedha ammasitti maqaanii harboor miidiyaa neetwoork jedha jechuudha. Salphumatti maqaan keenya gara minnuu geeddaramee jira yookiin immoo gara minnuu jijjiiramee jira. Gara harboor miidiyaa neetwoorkiitti nuuf jijjiiramee jira jechuudha. Egaa viidiyoottan akkanaati fi viidiyoottan kana fakkaatan dabalata argachuu barbaaddan yuutuuba harboor miidiyaa neetwoork qabna. Yuutuuba jala dhaquudhaan harboor miidiyaa neetwoork jettanii sarchi gootu. Akkuma sarchi gootaniin gara mataa gubbaa kanarratti harboor miidiyaa neetwoork yeroo isinii dhufe viidiyoottan isaa filattu jechuudha. Viidiyoottan isaa jala dhaqxanii pileeylistii keessatti yoo barbaaddan pileeylistii keessa seentuu yoo barbaadin immoo tokko viidiyoottan harboor miidiyaa neetwoork dalagee ilaaluu dandeessu jechuudha. Akkaawuntii keenya beekuuf jedha. Akkaawuntii keenya iyyuu qabanne beekuudhaaf akkaataa itti beeknu viidiyoon dalagamee jira. Waliin irratti viidiyoo maxxansuuf jedha. Karaalee sadii garaagaraa fayyadamuu dandeessan jedha. Riiferaal piroogiraamii waliinis fayyadamuu dandeessanii akkaataa kiriiptoo irraa kooyinii itti bitannee guuttannu akkasumas immoo kooyinii giiftii akkamitti akka maaster kaardiidha yookiin immoo viizaa kaardiin bitannu jedha. Fooloo akkamitti akka deebisnu fooloo akkamitti akka nama taasisnu waliin aappii maayyuu mataa isaa akkamitti akka gadi buufanneetiin daawunlood goonee kaanee kireetitti godhannu
kan jedhu hundi isaas jala jira jechuudha. Viidiyoottan kanneen yeroo laaltan yaadni keessan utubaa lafee dugdaa kenna waan ta'eef yaada keessan nuu kennuu hin dagatina. Sheer gochuu, kooppii gochuu akkasumas immoo laayik gochuu hin irraanfatina. Horaa bulaa deebanaa sabskiraayib gochuu nu cina dhaabbadha. Harbour Miidiyaa Neetwoork irraa anis Kaliil ture.